عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفوني جرجرتو إلمان رموك أقعالي في كجاروان إدي الأدمية تركمتني بكنا جات هاتني أوروبي ساعتي يوم جت أنتنا كيسان إسن جهات جرا أنا جم كوتين نجها الحمد لله قلت ربي إسنس أكنا جانا في قبرن أبدي كوا وري تمو تبيف ماتي تاتن هدو تكجلتو ما سنين جرا ورجنا هارا وفتنا مو كوتنا تدبل ماتي كي تا سبسكرايب لايك شير كلها سنين جرا وردورا ماتي كي تا لايك يروهم دا تا سنين جرا متى دورين تيا كوتا سدفا هي كم ماساتي wajjin ilaalla jechuudha. Turtiin keessan nafaan haa ta'u sududumaan gara hiikkichaatti dabarra. Gaafii 28ffaa ani haa nyaatuun beela hin baastu jedha. Namni tokko yoo beelahee jiraate namni biraa ammoo ani haa nyaatu jedheen yoo waan nyaataa hin kennineef beela isa hin baastu jechuudha. Beeluma saniin jiraata. Ammas 29ffaan ani badee waa badee hin deebistu jedha. Dhugaadha ani badee yoo jedhame wanti tokko yoo bade ani badee jedhame abbaan sun of abaaru waan bade san hin deebisu. Ani badee waa badee hin deebistu jetti Oromoo yoo mammaattu. Inni 30ffaan anaaf hin hafne ati hin qalbifamne jedha. Anaaf hin hafne ati hin qalbifamne yoo jedhu namni tokko nama gorsee yoo namatti himee jedhe namni biraa ammoo wanta san yoo dagateetiin jedhe anaaf hin hafne ati hin qalbifamne jedhama. Yookiin ansitti himee gurra jalallee si baatiin takkaallee hin jirti. Nama san nama tokko yoo gorsanii jedhan gorsa san nama sanii yoo qeebaluu baate yookiin fudhachuu baate jedhe nama saniif himee fi isaaf hin hafne inni garuu qalbifachuu dhabuu isaatitu jedhama. 31ffaan ani ufiif hin jenne mucaan keessan kan hangafaa sun fuudha hin geenye jette intalti mucaa kajeelte jedhama. Isiin ofuma isiitii kajeelte jechuudha. Maaltu gaafiyyuu isii erge ani ufiif hin jenne jettee haa jettu malee isiin ofii isiitiyyuu mucicha san kajeelte yoo inni ammoo fuudha ga'e ana itti gurguraa yookiin ana itti heerumaa jechuu feeteeti. Kun akkas argisiisa. 32ffaan arge jettee hin dhoksini dhagahe jettee hin odeessini. Nama sobuuf ta'a waa tokko arge jedhameetiin yoo arge jedhee dhoksaa dhagahe jedheetis hin odeessa jechuudha. Gara sobaatitti nama geessa. 33ffaan anis dhiyoo karaa nama dhiyoon karaa nama bulcha. Fakkeenyaaf namni tokko yoo karaa dheeraa deemaa jiraate nama lama ta'anii yoo deemaa jiraatan hin geenne jedhe tokko yoo dadhabe as dhiyaanne jedhaani as dhiyaanne osuma jedhu daandii fuudhee karaa dheeraa yookiin deemee halkan irra buusee yookiin karaa bulchuu geessa. 34ffaan asuu oolle jettee tan heerumaaf muddamtee jedhanii irraa oolaan jirtu garuu guyyaa isii heerumaati. Aadaa keenya keessatti namni dafee naman baasuu hin tursiisanii. Isiin eeddee ba'uu waan feeteef eeddee dadhabee asiiyyuu oollee jettee tan heerumaaf muddamte jedhanii. 35ffaan ati badi ta dhiirsa kamii jette intaltiin abbaa manaa isheetii jaarsa. Dhiifama isa kana beekuuf yoo beektan isin koomentii jalatti barreessaa isiniin jedha. Ayyaana hattuu haadha warraa balleessa ajjeesa. Ayyaanni hattuu haadha warraa isaa balleessa. Ayyaanni badduun jechuun fakkeenyaaf namni wanni jedhu namni waa tokko akka dalagduu afaanonni tokko jaarillee jedhama gejefillee jedhama. Wanti sun amala haadha warraa isaa san balleessa jechuudha. 36ffaan baduuf fira ishee yoo hammaate barbaaduun itti ishee himatti. Badduun fira ishee yoo hammaatte barbaaddu itti ishee himatti. Badduun
namni badaan tokko yoo hammaate fira isiititti himata jechuudha. Yoo badaa isaa ta'e irraa badaan namaa jechuudha. Fira ofiitti nama hamachuu yookiin hamii. 37ffaan bagan si arge jennaan baga si hin dhokatin jedhe hattuun abbaa manaati. Namni tokko hinata baga si arge yoo siin jedhan baga si hin dhokatin dhugaa irratti baase jechuudha. Baga si hin dhokatin. Bakka dhiigni hin bakka dhiigan hin fiigan bakka dhiigan hin fiigan bakka dhiigan hin fiigan bakka itti dhiigan tokkotti fiigan jechuudha. Injiilanii jila irraa ta'a irraa hafanii jedhama. Yoo tokko gora jiraate isin koomentii jalatti na qabaa isiniin jedha. Yoo beektan ammoo irraa deebisaa isiniin jedha. Bakka garaan jiru mirgi yaati. Namni tokko bakka iddoo isaa qalbiin isaa yookiin yaadni isaa jiru mirgattis yaati jedhama. 38ffaarra bakka kuftetti osoo hin taane bakka mucucaatti bari. Dhugaadha bakka itti kufan osoo hin taane bakka itti mucucaatan san yaadachuun waan jiru. Bakka oolan irra bakka bulan wayya. Sirriidha. Guyyaa yoo iddoo tokko deemnee oollee jenne bakkee itti gallu wayyaadha. 39ffaan balbaltee alatti lafa hin hanqattu. Balaliitee allaatti lafa hin hanqattu. Balaliitee bararaa oolii allaatti lafa hin hanqattu jedhama. Kanaafuu asumatti gabaabsaa obboleeyyan tiyyaa waan argeeffattaniif hedduu takka galatoomaa isiniin jedha. Yoo gaafii qabaattan koomentii jala gaafadhaa isiniin jedha. Subscribe, like, share gochuun dagatinaa. Walaa jajjabeessinu dogongorri yoo jiraate koomentii jala gaafadhaa. Waan beektan irraa nuuf himaa, waan beeknu irraa waliif himnaa isiniin jedha. Walaa jajjabeessinu qaaliiwwanii fi gaggaariiwwan nagaatti amaanillah.